Kan daawwachaa jirtan Oromiyaa Broadcasting Network sagantaa poolisii Oromiyaattuun yeroo oduu poolisii har'aati oduu waliin ana Himad Garaaddaatiim. Qajeelchi poolisii godina Harargee lixaa aanaalee fi bulchiinsota magaalota godinichaa waliin raawwii hojii ji'oota 6 gamaaggameem. Guutuu gabaasichaaf Araarso Muhammad. Qajeelchi poolisii godina Harargee lixaa raawwii hojii ji'a 6 aanota 15 fi bulchiinsa magaalota 5 akkasumas istaafii qajeelchaa waliin kan qorate yoo ta'u, qorannaan hojii kunis gaggeessummaa nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu hojiilee gama bulchiinsa humna namaa fi loojistikiitiin hojjetaman irratti kan xiyyeeffate ta'uu hoogganaan qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa Komishinar Gargaaraa Haasa'ee Nagaash ibsaniiru. Gamaagama kana irratti hanqinaa fi ciminoota turan addaan baasuun wal qabatee hojiiwwan hojjetaman duguuganii gabaasuu karooraa fi bu'aa argame madaalaa deemuu dhabuun hanqina gaggeessummaa biratti mul'atu ta'uun himameera. Gaggeessummaa keessatti hojiin hojjetame bal'aadha. Hojii hojjetame kana barmaatilee duraatiin dhiyeessuudhaan ala waan karoorfatan sanii fi bu'aa argatan san walqixa madaalanii deemuu dadhabuun akka hanqinaatitti ilaalla. Gama hooggansaatiin karoora qabaannus karoora keessa irratti mooyyuu xiinxala bilchaataa fi karoorsinee bu'aa isaa jala madaalaa deemuu irratti hojii hojjennee duguugnee gaafachuu irratti wanti akka hanqinaatti irraa bara keessaa isa kana ta'uu isaati. Nageenya godinichaa mirkaneessuuf shororkeessitoota ABO shanee xiinxaluun tarkaanfii irratti fudhachuu fi kanneen to'ataman seeratti dhiyeessuun dhimmoota akka ciminaatti qorannaa kanaan adda bahan yoo ta'u, shororkeessitoota balleessuu fi daldala seeraan alaa irratti xiyyeeffannaan hojjetamuu akka qabu Komishinar Gargaaraa Haasa'ee Nagaash dhaamaniiru. Humna hidhatee socho'u wajjiniin ABO shanee wajjiniin wal qabatee akka godinaatti keenyatti xiinxaluu irraa kaasee hanga tarkaanfii fudhachuutitti sochiin bal'aan hojjetamee jira. Daldalli seeraan alaatii fi kontirbaandiin alseerummaanis yeroo tokko ni qora waan ta'eedhaaf caasni keenya sirriitti hojjechuun barbaachisummaa qaba. Lammaffaa diina bal'inaan lafa qabsiisnee akka ishiin uummata hin suukaneessine goonee jirra. Garuu harcaatuun ishii immoo taateewwan adda addaa uumuudhaaf yaaliin ishii godhaa jirtu bal'aadha waan ta'eedhaaf isa kanarrattis hojiin bal'aan nurraa eegama. Hooggansi kana beekee hojjechuutu irraa eegama. Qondaaltonni fi miseensonni poolisii waltajjii kana irratti hirmaatan dubbifne tokko hanqinaa fi cimina turan hubachuun hojii fuula dura hojjetanuuf kan isaan gargaaru ta'uu himan. Hanqina fi ciminni eessa jirraa kana dura eessa jirraa amma akkamii kan jedhu waltajjii kanarraa baay'ee mul'ate jechuudha. So waltajjiin kun dhufuu baate hanqina qabnu san akkasumatti kan itti fuunudha. Tokko kallattii hojii nu sirreessa. Lama iddoon irraafanne san irraa aanota garaagaraa irraa gabaasa kan hojii dhageenyu an eessa jira jennee iddoo keenya nu yaadachiisa. Hawaasa keenya hirmaachiifnee hanqina jiru kana sirreessaa kan deemnuu fi rakkoo hawaasa keenyaa furaa kan deemnu jechuudha.